السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nurra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Ummuu Khaalid akkam jirtanii dhuguma fayyuma alhamdulillah nagaa jirra jirtu ho'ata daldala jabaa alhamdulillah hundeen nagaa jirra jabaannaa utaallaa isiniin jedha alhamdulillah akkamitti ramadaan irraa waa hafaa jirtan soomanni maal fakkaataa nu biraa alhamdulillah rabbil aalamiin akka gaariin dabarsaa jirra akka gaariitti soomaa jirra inshaallah kan inni nurraa haa qeebalu yaa rabbi nurraa qeebale du'aayi nu godhaa wallahi rabbiin nurraa haa qeebalu nama nagaan soomatee galchuun haa taasisuu warra ajrii argatuun haa taasisu isiniin jedha obboleeyyan tiyya ramadaana 17ffaa eegallee guyyaa ramadaana 16ffaa akkatti zanaanfataa jedhaa oollee gallee isiniin jedha akkas viidiyoo waraabbadhe viidiyoon sun daawwit naa ta'utti dhugaa dubbatu viidiyoon inni waraabbadhe daawwit naa ta'utti akkasitti suuraa irratti isinii haasaa jira akkamiin jirtanii dhugaa hedduu tokko bareedadha hedduu tokko bareedaa ture hedduu tokko waan gaarii ture gaafa guyyaa 16 jechuudha ramadaana guyyaa 16 manaa baanee iddoo bashannanaa deemnee zanaafataa jedhaa oollee bullee akkasitti gallee isiniin jedhaa bakka cimtuu wayii deemne akka hiriyoottan tiyya wajjin ka manaa sokkee halkan qixxee ni galchan akkasii akkam isin nagaa jirtanii mee haala kamiin dabarsaa jirtanii soomana maal fakkaataa ramadaanni haala kamiin deemaa jira akkamitti isiniin jira gara dhumaa isaanii kana akkam fakkaataa kurnan hedduullee kurnan duraa xumurree talammataatitti tarree talammatallee guyyaa muraasa bicha nu hafe inshaallah rabbii warra soomanii irraa qeebalu haa taasisu du'aayii godhaa isiniin jenna rabbiin nurraa haa jaallatu halkan waan ta'eef ayyaam sodaatu rabbiin nurraa haa qeebalu animaan akka soomtanii isiniin haa jedhu akkasidha nama wayiitii waa dalagataa dhaqe qimamiitii jedhaanii dhaqe maayi qimamiis jedhaanii dhaqe sobee jechuudha nama wayii akkasiin illeen sobee gaafa jechuun aan dalagataa meeshaa naan dhiqataa namni sun nama guddaadha bara akkatti wal shawwannee takka wal gargaaruun jedhu takka jirtiin musaa'adaa isiileen na gargaartii anilleen isii gargaaraa ani amma sahuu hojjetaa jira waan ta'eef na gargaartee na garaagarte akkasii wal biradhee jiraattanii wal gargaaruu baattan wal gargaara kenna kanatti walii galtee yoo qabaattanii bakka kamittuyyuu eessumattuyyuu wal gargaaruu dandeettanii kutannoo qabaannanii isiniin jedha tole ani ammas taa'e suugitti gargaaraa jira habiibtii teenya jechuudha ibidda teenya barsiisa maal isin guddaa akkasii isinilleen akkatti wal gargaaraa ishee garaa walitti hin jabaatinaa waan akkasumallee dalagaan isin jalaan nama hamatinaa malee nama hin tuqinaa nama hin gabbatinaa malee bilbilaa quraana waliin dhageeffadhaa waliin qala'aa zikrii godhaa wajjin kolfaa taphadhaa sammuu wal bashannansiisaa isiniin jedhaan uffatti kun wanuu amma dura na dabbaree taa'ee mugaa ture amma nama na haasofsiisu nama na kolfisu nama na qabsiisu argannaan ol ka'ee kushiinaa seenee waa dalagee akkasitti amma uummata nyaachisuudha jechuudha uummata ribaa kaasa dura dharafoota biliqooda dura natti bareedee dhumee gara haqiya dharan godhinaash dharan dalagina akka nama wayitti namni wayii dhara dalagaa dhara hojjata waan ta'eef isinillee nama zallaaltanii dharan dalagina I am serious
akkasii namni cinaa biyya keessallee nama rakkatumaa haasa'u fa'aa sababa sanarraa ka'e itti maan sussubee dalaysiisee waliin daddalagnee isaanillee gargaaree isaanillee na gargaaranii irratti wal geessinee isiniin gammada maatii jaalalaatidha. Qimamoochee, fiqiroochee, maarochee maal jechuun ofillee haasa'uun jirti jira. Nu ulfaachuu hin dandeenyu. I am qimam, okay? I am serious. Maafii qalbii. I am qimamochee. Akkasitti haadha jaafootillee galatoomii hedduu ulfaadhu kabajanii na dalaysiisuu keetiif. Hojii na dalaysiisuu keetiif hedduu galatoomii hedduu kabajamii siin jedha. Ulfaadhu. Thank you so much, my sister. My sister. My obboleettii quxisuu. Obboleettii quxisuuti yaada jaamee quxisuuti yaba. Saniin beeytanii isin quxisuuti waan taateef waan an jedhee hin jirtu. Kanaafuu ani carraa kanatti fayyadamuu qaba jechuudha. Chaansii kanatti gaafa asii biyya gale immoo warri na dura natti fayyadamu waan ta'eef ani immoo amma fayyadamuu qaba. Chaansiin argamne kun waan ta'eef. Chaansiin argamne waan ta'eef fayyadamuu isa dirqamaan. Akkasitti wallaahi kaleessa dhugaa dubbachuuf hiriyoottan wajjin gadi baanii zanaa fataa jedhaa oolle. Zanaa jedhaa oolle. Zanaa jennee hedduu tokko namatti tola. Akkasii taphataa oollee gallee siyaanillee manatti dhiisee deeme. Abbaa kaaniitiif siyaan manatti dhiisee akkasii deemee ofirraa zanaa jedhee gale. Inshaallah yoo viidiyoon gannaa bo'e dhugaa viidiyoo isin post isinii godhe hin laaltan. Arabtoonni akka ajaa'ibaa kanatti afattee deettee zanaa isaan ofirraa jedhaa jiran isin agarsiisa dhugaa dubbatu. Dhugaa dubbatu bootaa hedduu das nama jettu wayiiti. An akka mataa kiyyaatti. Isin immoo na caalaa jaalattan. Ani waa jajjaalatu kana gasmara hin qabu beektan nama cinaatu waa jajjaalatu kana qaba. Yoo ani isin agarsiise bootaa sanii isin immoo qallaan kana hin jaalattan. Waan ani koomantii itti kenne namni caalaa jaalata waan ta'eef. Ani akka qallaalitti wayii koomantii kenne. Waan har'a moo akka qallaalitti isin godhe. Amma immoo bootaa ani koomantii itti kenne kana namni cinaan na caalaa jaalata waan ta'eef. Akkasii my qaxar is maal jedhama natti maami ana dhagaanii taa'anii warri qotarii waan jedhu kan faaruun isaan faattee kan na dhagaanii akkam jedhaan garan ga'ollee dheengadda ture kaleessallee hin jira garan ga'oo gargaa'oo jedhan akkasii obboleettii jabaadha like share subscribe